Kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffattoota chaanalii keenya hundi keessanuu lafa jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Giddugala oduu keenya irraan oduu wayitawaa fi dhimma xiyyeeffannoo biyyaalessaa argateen simbiraan geenya. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bu'aa filannoo bara 2018 naannolee filannoo tokko tokko erga ifoomsee booda mormii fi injifannoo jiran ifa ba'anii jiru. Gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa har'a bu'aa filannoo naannolee 24 ifa godheera. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Gambeellaa keessatti kaadhimamtoonni paartii badhaadhinaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree naannoof dhiyaatan hundi isaanii dorgommii kanaan guutummaatti akka injifatan ibsameera. Gama biraatiin naannoo Amaaraatti naannoo filannoo Gondar naannoo afur irratti kaadhimamaan sochii biyyaalessaa Amaaraa obbo Xaahir Mahammad mana maree bakka bu'oota uummataa paartii isaanii bakka bu'uun teessoo tokko argachuu danda'aniiru. Teessoo hafan hunda irratti garuu kaadhimamtoonni paartii badhaadhinaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree naannoo morkattoota isaanii caaluun injifannoo argataniiru. Gara naannoo Beenishaangul Gumuuzitti yeroo dabarru ammoo sochii dimokiraatawaa uummata Gumuuz bakka bu'uun mana maree naannoof kan dorgoman Hasil Arbaab Hamiis teessoo tokko yoo argatan paartiin badhaadhinaa naannoo filannoo kanaan mana maree naannoof kaadhimamtoota 10 dhiyeesse keessaa teessoo 8 fudhachuu danda'ee jira. Hooggantuun boordichaa aadde Meelaat Warqi Haayiluu akka ibsanitti naannoleen filannoo har'aa bu'aan isaanii ifa ta'e kun garaagarummaan sagalee namootaa dorgoman gidduu jiru baay'ee kan babal'atee fi kumaatamaan kan lakkaa'amudha jedhanii jiru. Dabalataanis naannolee filannoo 1138 filannoo keessatti gaggeeffame keessaa 816 hojii sagalee ida'uu xumuruun bu'aa isaanii gara wiirtuutti fiduu isaanii hooggantuun boordichaa beeksisaniiru. Boordichi bu'aalee kanneen guutummaatti marsariitii yookaan weebsaayitii isaa irratti kan maxxansu ta'uu dabalanii ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya bu'aaleen armaan olitti isiniif ibsaman kunniin kanneen boordichi har'a ifa godhe qofaa kan hammatudha. Giddugala oduu keenya irraa gabaasni bu'aa filannoo har'aa ifa ba'e irratti qophaa'e kanneen turan. Hordoffii keessaniif galatoomaa. Oduu fi gabaasawwan dabalataa argachuuf chaanalii keenya follow, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.